Akkam jirtu hordoftoota chaanalii kootu kan taatan hunda keessaniif nagaan isiniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aa kan ammoo viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Viidiyoon kun immoo barumsa baay'ee guddaa akka isiniif dabarsuuf abdii guddaan qaba. Kanaaf chaanalii koo Shawaa Show kan jedhu subscribe, like, share gochuu hin irraanfatiin isiniin jedha. Chaanalii kana gubbaarratti barumsa teekinooloojiif oolan barumsota baay'ee jechuudha. Kalaqa isaa ta'uu barumsa kamiyyuu barnoota waan haaraa kamiyyuu qabadheen isiniif dhufa jechuudha yeroo yerootti. Kanaaf isinillee viidiyoon yeroo yeroon post godhu akka isin bira dhaqqabuuf chaanalii koo subscribe gochuu hin irraanfatiin isiniin jedha. Egaa amma mee kallattumaan gara barumsa koo guyyaa irrattan sin geessa jechuudha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota chaanalii kiyyaa kan ta'an hunda keessaniif isti amma waan inni godhu na wajjin hojjettu jechuudha. Egaa innis maalidha yoo jettan fakkeenyaaf barreeffamoota adda addaa afaan adda addaatiin jiran akkamitti akka translate gootataniin isinitti himaa. Appilikeeshinooma install godhuu isin hin barbaachisu. Mee fakkeenyaaf barreeffama kana gaafa ilaaltan afaan barreeffama Ingiliffa miti, barreeffama biraas miti. Akkam gootu tuqxooni erga tuqxanii booda replay copy save midhaan jedhu kanatu jira. Translate jettuun translate jettanii xiqqoo eegduun gaafa kana footiin akkasitti kunoo ifaan Ingiliffatti nuuf hiika jechuudha. Kanaaf haala salphaatiin jechuudha, guddaa miti, gadi xiqqoodhaan translate erga jettanii booda afaan Ingiliffaa isin hiikee afaan Ingiliffaatiin akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Sababni isaa afaan Ingiliffaa kun world language sila ta'eef, afaan addunyaa sila ta'eef namni kamiyyuu afaan kana baruu qaba jechuun afaan Ingiliffaati. Afaan Ingiliffaa yeroo baay'ee fayyadama waan ta'eef afaan Ingiliffaatiin fayyadamna. Wantoonni adda addaa barumsa teekinooloojii barnoonni garaagaraa afaan Ingiliffaatiin sila jiruuf dirqama immoo barnoota teekinooloojii barachuudhaaf afaan Ingiliffaa beekuun sila nama barbaachisuuf kun afaan Ingiliffaatti translate gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Barumsa adda addaa yeroo tokko barumsi baay'ee ariif hin taane chaayinaadhaan isin kennama, barnoota adda addaatiin isin kennama, hindiin isaa ta'u waan kamiyyuu maaf hin taane afaan adda addaatiin gaafa kennamu akkanatti isin barreeffama isaanii translate godhachuu dandeessu jechuudha. Asirratti hin ba'u yoo ta'e immoo fakkeenyaaf karaa kana gubbaa yeroo gadi tuqxanii isiniif hin ba'u yoo ta'e translatein kun hin dhufu yoo ta'e immoo isti asiin immoo galtanii check gootu jechuudha. Asiin galtanii asiin dhuftanii jechuudha. Erga asiin dhuftanii booda siitingii keessa seentanii siitingii erga seentanii booda isti language kana bira gaafa dhuftanii afaan Ingiliffaa irra taa'ee jira jechuudha. Amma asiin afaan Ingiliffaa irra taa'ee jira. Show translate button kan jettu kana otoon off godhe isti yaadallu walumaan off hin taasise jechuudha. Show translator button off hin taasise. Mee amma otoon laalee maaltu jira jijjiiramni jiru. Amma offitiira waan ta'eef naaf hin hojjetu jechuudha. Translate godhachuu hin danda'u jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan kana agartanii akkuma ilaalaa jirtan kana translate naaf hin godhu jechuudha. Isa kanaaf maal gochuun qaba? Dhaqeen off godha, on godha jechuudha. Oniin taasisa nan bana jechuudha. Siitingii keessa galee achiin language bira dhaqeen oniin godha. Translate betaniin on taasiseera jechuudha. Do not translate. Amma isa kana kan translate goonu Ingiliffaa irratti jechuudha. Kanaaf haaluma kanaatiin fayyadamtu jechuudha. Achiin siitingii keessa galtu, siitingii keessa galtanii booda achi booda immoo language kan jedhu jira. Language dhaqxanii booda mataa gubbaarraa akkuma argaa jirtan on fi off jira. Show translate button kan jettu jirti. Ishii erga bantanii booda amma akkanatti gaafa gootan isin dhufa translating jechuudha. Gin yoo off gootan kun hin dhufu jechuudha. Amma garuu akkuma ilaalaa jirtan kun akkanatti hiikachuu dandeenyan isin jedha. Kanaaf chaanalii koo subscribe, like, share gochuun irraanfatina. Barumsa koo guyyaa irraa immoo gabaabinaan ishuma kanadha. Waan na dhaggeeffataniif illee guddaa galatooma. Egaa yaada yookiin immoo gaaffii qabdaniif koomentiin naa kaa'uu dandeessu. Yeroo itti aanutti immoo barumsota biraa warreen teekinooloojii ta'an warreen illee nu fayyada waan ta'an jennu qabadheen isiniif dhufa. Nagaan oolaa isiniin jedha.